namni abaa'oo jechuu danda'u irra with all his mistakes, with all his wrong doings, marroo qofa, marroo gruupii san qofa. Warri sanii asii gareen qajeelaa faas, gareen daawud faas biltsiginnaadha. Ummanni keenya daawud jaalachuu, qajeelaa jaalachuu deeggaruu mirga qaba. Akka biltsiginnaatti deeggaruu qaba. Kafaa'oo keessaayis taanan gara mootummaa goree keessattuu ajjechaa security apparatus keessatti hirmaannaan namni sun ofirraa fageessuun barbaachisaadha jechuudha. Mooraan Oromoo clear ta'uu danda'uu qaba. Maaliif kana siin jasi fakkaate? Amma waan tokko haasaa turre miti naafati gaaf tokko. Ijoollee waraana keessaa galte kana maal kennitan jennu gaaf sanyiin faagalan baga galtan jenneen walajjeessuudha kan wayyaa. Garuu immoo guduruu akka qabattetti wabam ofiin jettee deebitee caakkatti hoggaa deebitee ummata keenya dogongorsiiftee fixxu amma waraana Moosee faan hoogganamu kanaan waraana bilisummaa Oromoo jennaan immoo maal jennaan ummataanoo amma marroos barri waraana amma marroo jala jirullee qeequu hin dandeenyu. Maaliif gaafa namni dhume kiyyaa miti waraana shorroqaa jedhamutu nama fixaa jedha. Shorroqaan dhabamuu qaba. Waraanni mootummaa warri mootummaatti galee clearly kaabba uniformii mootummaatiin uffate makalaakaa ta'e poolisii Oromiyaa ta'e hojjechuu qaba. Kaabba oppositionii ofirraa buusuu qaba. Rakkoo irraa hin qabnu mootummaa deeggaru abbaan mootummaa deeggaru. Abbaan mootummaa mormummoo seera mormituu hordofee discipliniidhaan. My concern is about holding people accountable. Amma waraana guduruu haayatee caakkaa keessa deemee nama fixu kanaan kamaan filee fakkadaan geessan kanaan maal jennaan waraaneen waboodha moo makiina makalaakaatiin deema rasaasa makalaakaa dhukaasa caasoo mootummaa keessa jira garuu immoo waboo ofiin jedha rifeensa by the way dubbiftee dhaan jette reefu ijoollee galta kanas dubbisee bara ijoollee galta kanas dubbisee we debated maatii keenya ijoolleen mantuu maatii keenya duraa tuutee maatii keenya tikfachuudhaaf deemne faannoo ofirraa rukutuu deemne kan jaan jiru fine that's fine with me garuu immoo maatii kee eega mootummaatti galtee booda maatii keetirraa ittisuuf isaa taatu Oromiyaarraa waa ittisa jettee itti amante do it. These are rules. Waraan walloo lama clearly uniformii wanni jedhamu. Maaliif waraan yeroo baay'ee ka uniformii uffatuuf? Poolisiin Oromiyaatii fi makalaakayaan maaliif uniformii gosa lama uffata? Poolisiin Oromiyaa keessatti warri riphee jedhanii fi humni addaatii fi poolisiin idilee magaalaa keessaa maaliif uniformii adda addaa fudhata? Gaafa isaan badii balleessan garee kana balleesse jedhee uummanni ifatti argee akka mootummaatti illee mootummaan tarkaanfii fudhatuuf. Kanaaf the same applies to warra maqaa siviiliin socho'aa jiru. Kanaaf ka mootummaa deeggaru gara mootummaa ka mootummaa mormu gara kaanii. Gaafa isaan dhufanii lakkii nuti kanaa miti jedhanii rakkoon hin jiru. Because I have interviewed their members. Amaan filee warra wajjin hidhaa turan yaabeelloo irraa kaasee hamma Shaashamannetti namoota fakkeenyaaf ijoollee mooyboon ajjeeste isaantu gara mootummaatti gansiise. Mucaa eenyummaa jedhamu. Mucaa Marsimoo jedhamu. Marsii jedhamu. Marsii yookiin Turaa mucaa jedhamu. Ijoollee kana isaantu gansiisee gurbaa ajjeechisiise. Okay. Amma warqa wal makee bara. Asiin amma Abbabaa Garasuufaan clearly mootummaatti waan galaniif gocha Abbabaa Garasuutiin mootummaa gaafanna. Shimallis gaafanna. Abii gaafanna. Gocha Amaan Fileetiif eenyu haa gaafannu ree? Gocha Faqqadaatiif eenyu haa gaafannu ree? Eenyu haa gaafatamu? Kana wanni dhiibaa jiru. Wanni kun qabsoo Oromootiif godhu clear godhuu danda'uu qaba. Maaliif Abii waggoota 7 dabre kana maafiyaa naannoo Shimallisitti gurmeesse. Matu hayaa tanatti fayyadameet ummata keenya terrorize godhaa ture. Abbaa Garasuufaa jalatti, Haayiluu Gonfaafaa jalatti, xiiqii isaan warra abaa warra qabaniin fayyadameet ummata keenya terrorize godhaa jira. Amma immoo shiftii godhaa jira. He is going to dump them. Jaratti
naannoo shawaa lixaatitti wal jaartee achi oromiyaa keessa bobaatee biyya shororkeessaa turte san amma dura haasofneera waa'ee matu hayatan amma jara sun amma expose ta'ee jira amma gullalleetti fayyadameet marroo qofa rukutu osoo hin ta'in uummata oromollee itti rukutuuf deema kana immoo odoo iji keenya agartu hin callifnuu expose goonaa jechuudha haga ammaa wanni dubbanne parsantii tokko hin ta'u yakki hojjetame in fact amma fuuldura deemnee faayila laaluu jirra har'a fakkeenyaaf waa'ee hoteela Tigraay hotel jedhamu Finfinneetti godhame anis waan tokkoon seenaa tokkoon yaadadha yeroo tokko nama Ameerikaa tokko wal argee wayyaananii maqaa Oromoo balleessuu fi tarkaam amma yeroo san qabsoo Oromoo kana gara shororkaatti achi dhiibaa ture warri Ameerikaa kunis kun soba unoo kana baawutu godhe yenneen agarsiisa namichi kun soba kana wayyaaneetu qabsoo Oromoo ittiin tureessuudhaaf godhee jeen falme ittiin amaneen falmaa ture beekan namni sun maal naan jedhe beektaa independently verify goonee jirra tarkaanfiin hoteela Tigraay irratti godhame miseensota abaawutiin akka godhame ajajni abaawuu irraa akka dhufee naan jedhe soba jedhanii morme gaswaat har'a waan martase warra achirraa argate san qofaa miti nageenya isaanii waan hin barbaadin malee warra achi keessatti hirmaate illee interview godheetiin jira. Maaliif kana godhan waan tokkoon si gaafate yeroo sana surprise godhaa ture. Qabsoon Oromoo maal argachuu fi hoteela xiqqaa tokko ka waraanni tokko keessa hin jirre rukutti. This is pure terrorism. Waan qabsoo Oromoo xureessati. Gocha kaffaaluu faamilii ittiin murame. Gocha meeqa dhoohinsa boombii baabura wanni irraa dhugaa ture. Jointly by the way amma kan Tigraay kana nama deeggaree waan dhaggeeffadha miseensi tika TPLF ka waan san koondireet godhe ifatti dubbataa jiram. Lama ta'anit tokko Asmaraa taa'e tokko Finfinnee taa'et ilmaan Oromoo taphataa ture. Har'a hoo maal godhaa jira tokko Gullallee taa'et tokko 4 kiiloo taa'eti maalee adda addaatiin kubbaa gara tokkotti dhayaa jira jechuudha Oromootti kan ittiin sun qabnu.